السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في دعوتوتا كبجمتوتا أميرين داسما يوتيوب جرتو بقى جراتني بقى جرتن تنجين ربي سنر حاجراتو وروني channel كوتيف ماتي تاتني نجاجبيسا جرتن هدو تكغلتوما غمنومان ورونا منتي برا وردفتن أشما حركفوني وردفتوني كو جرتو بقى جراتني سنين جچا وروني نجاجبيسا جرتن galatooma taankii wallahi galatana biraa qabdanii warroonni maatinaaf hin taane maatinaa taala like subscribe gochuudhaan koomentii na barreessaa siniin jedha na jajjabeessaa siniin jedha oromoo ko ar'a maal qabattee dhuftee warri naan jettanii badeen jira dhugumaa viidiyoo yeroo hunda gadi dhiisu maalfi naaf hin mijatu biizidha sanuma fiyyuu dhiifama sin gaafacha inshallah ya rabbiin jedhe walirraa bannu yeroo tokko nan dhufa akkasii hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo ar'a maal qabattee dhuftee yoo naan jettanii ar'a wanti nani qabadhee dhufe waan xiqqoo meediyaa kanarra gidduu kana deemaa jiru akkuma waliin beeknu meediyaa kanarra waan badaa deemaa jira waan hedduu mataa nama dhukkubsu yaa ta'u malee furmaata argatee jira inshallah akkasii hordoftoota koo siyaasa fi amantii irraa irree haasa'uu osoo hin taane garuu dhaamsa obbolummaa obboleewwan koo biyya arabaa jiranii kan musliimaa kiristaanaa pheenxee osoo hin jenne uummata oromoo kulliin biyya namaa jiruuf wanti nani dhaamu biyyi namaa biyya namaati dhaamsa xiqqoo qabaa dhaamsa koo kana hanga dhumaa naaf ilaalaa siniin jedha keessattuu ijoollee shamarranii warroonni biyya namaa jirtan warroonni mana namaa keessa hojjetan akka argeen ta'inaadha viidiyoo guddifachuuf yookaan meediyaa guddifachuuf yookaan of agarsiisuuf jettanii waan arge hin laaqina keessattuu amantii namaatiin bu'ina amantii namaa jechuun lubbuu ofii jechuudha wanti amantii ofii namaa caalu hin jiru amantiin kan dhuunfaa keetiiti namni siyaasa fi biyya dhiiga oromummaa walitti qaba malee amantii kan walitti qabu hin jiru amantiin kan abbaati namni hundinuu waan fedhetti amana mirga isaati jechuudha garuu immoo amantii namaa hin tuqina obboleettii keenya eengada dhuftee laayivii irratti dhiifama gaafattee turte uummata kiristaanaa hundayyuu uummata musliimaa hundayyuu maashaallah rabbii waa hunda caalaa badii ofii nama beeksisee dhiifama nama gaafachiisuun waa hunda caalaa garuu akka isheen jettutti ani hin beeku quraana fi matsaaf quddisiyyuu ta'e an addaan hin beeku jette yaa ta'u malee rabbi beekaa quraanni fi matsaaf quddisiin yookaan immoo kitaabni warra kiristaanaa walitti hin dhufu matsaaf quddisiin amaariffaan barreeffame kun immoo arabiidha ani wallaahi hin barre akkas jettee micattiin kakattee dhiifama gaafattee turte inna akkasii namni eenyumtu amantii ofii irratti nama hin dhiisu yaadattan yeroo ta'e yeroo darbee waggaa tokko waggaa lamaan dura micoo wayii akkuma kana ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rasuula rabbii arrabsitee turte akkasii asitti hidhamtee micatiyoo sun waa meeqa cinqii meeqa argitee galte garuu namni dura ofitti amanuu qaba maalan hojjedha maalifan dhufee maalan godhaa wanti godhu kun hoo maali waan boru miidhaanarraan gahuu jedhee yaaduu qaba isayyuu immoo keessattuu meediyaa irratti baaftee wanti rakkoo ta'e jechuudha inna micoo suni akkasanitti cinqamtee galtee turre dhuga baay'ee dhukkubsattee rakkoo keessaa galtee jedhamee ture inna akkasii yaa ijoollee keenyaa namni nama dhiisu jiru amantii ofii irratti namni silas tokkoffaa namni amantii ofii kabaju namni amantii ofii jaalatu amantii namaa hin tuqu amantii kamtu mee amantii kiristaanatu yoo ta'e kitaaba keessan kamtu bahaati nama arrabsaa amantii biraa arrabsaa jedha namni yoo kan jaalatetti amane amantii kanatti illee yoo nama waamuu barbaade arrabaan lolaan osoo hin taane ragaa fidatee beekumsa qabuun karaa amantiitti nama waama amantii namaa tuqee arrabsoo osoo hin taane jechuudha innaa akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo dhaamsa hin qabumee odoo dhaamsa siniin dhaabin dura viidiyoo ishee kan walumaan laalaa deemna inshallah
ስራ መሄዳለሁ። ይኸውልሽ ወጫ ታንቲቀት ወጫ ቢሳ ሞይታ ኡታፊር በቃ ሙለሽ ኪኒ አንሶ ሞይ በቃ ገለጥኖም ፉቀጥ ይሆኩኒን በቃ ይሆ ሙሌ ነገሩን እንትን እንዲል እንደ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ነው ብለሽ ያለሽን አንቺ ጋር ያለውን ተናገሪና ከዛ ይቅርታ ጠይቂ። አትውረጂ እንደዚህ ወደ ታች መስገድ ለሰው ልጅ አይሰገድም። እሺ ነው እንዳታረጊ እንደዚህ እንደዚህ እንዳታረጊ ማይነቴ መጻፈ መዲቶ ከይነት ሜንቲ ሺንሼ ተዋር ሺንሻቴ ቴታ አማርኝ ጠንቲቀት ሺንሻ አጢሳለሰክ መዝሙር መኩካራ አመዳቴ ቴኪ ሱሞክ ኤክ ጆሊና የሱሞክ ቢሳ ሞይ በቃ ሙልሽ ማማ ሰሞይ ይሱ ታንክ ዩ ወጭ አማርኝ ወጭ ያው ቤቱን እየጠረኩ መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። ሁሌም መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። መጽሐፉ ላይ አቦራ ሲሆን እኔም ጠርጋለሁ። እየጠረኩ ቪዲዮ ከፍቼ ዝማሬ እየሰማሁ እየጠረኩ መጽሐፉን በእጄ ይዤ እንደዚህ ያዙ። ያው መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ አይደለም ወይ ብዬ መጽሐፉን ለይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላወኩም። ከዛሬ ጀምሬ ትምህርት ወስጃለሁ። ለሌላ ሰውም ትምህርት ሆነዋል። እናንተን ጌታ ያከብራችሁ ወንድሞች እህቶች አመሰግናለሁ። እኔ ተንኮል ሊያስብ እኔ የልጆች እናት ነኝ። ህፃኗን እያጠባው ትንሽ ህፃን 6 ወር ህፃኗን ትቼ የመጣሁት እኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱን ሊሰራ አይደለም። ለእናንተ 10 እጅ ያው በድያለሁ። ተውት። ይሄን ነው የምንፈልገው። ቴንክ ዩ በቃ ማነው ስምሽ ማነው? ስምኩሬ ወገሬ ዲልገሬ ነው ስሙ። ዲልገሬ ማለት akkasi hordoftoota fi kabajamtoota koo namni amantii namaa tuquun gaarii miti. Eenyumtu amantii ofii lubbuu ofii irratti dhaba. Garuu duraan dursaati amantii maali? Amantumtuyyuu maali jedha baradhaa kaa amantii keessan kabaja kan namaatillee kabaja. Yoo amantii namaa kabajan namni illee keessan kabaja. So akkasii kuni baalaginnettidha yookaan immoo wanni dhabuudha malee. ሙሌ ነገሩን እንትን እንዲል በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ነው ብለሽ ያለሽን አንቺ ጋር ያለውን ተናገሪና ከዛ ይቅርታ ጠይቂ። አትውረጂ እንደዚህ ወደ ታች መስገድ ለሰው ልጅ አይሰገድም። እሺ ነው እንዳታረጊ እንደዚህ እንዳታረጊ ማይነቴ መጻፈ መዲቶ ከይነት ሜንቲ ሺንሼ ተዋር ሺንሻቴ ቴታ አማርኝ ጠንቲቀት ሺንሻ አጢሳለሰክ መዝሙር መኩካራ አመዳቴ ቴኪ ሱሞክ ኤክ ጆሊና የሱሞክ ቢሳ ሞይ በቃ ሙልሽ ማማ ሰሞይ ይሱ ታንክ ዩ ወጭ አማርኝ ወጭ ያው ቤቱን እየጠረኩ መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። ሁሌም መጽሐፉንም ጠርጋለሁ። መጽሐፉ ላይ አቦራ ሲሆን እኔም ጠርጋለሁ። እየጠረኩ ቪዲዮ ከፍቼ ዝማሬ እየሰማሁ እየጠረኩ መጽሐፉን በእጄ ይዤ እንደዚህ ያዙ። ያው መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ አይደለም ወይ ብዬ መጽሐፉን ለይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላወኩም። ከዛሬ ጀምሬ ትምህርት ወስጃለሁ። ለሌላ ሰውም ትምህርት ሆነዋል። እናንተን ጌታ ያከብራችሁ ወንድሞች እህቶች አመሰግናለሁ። እኔ ተንኮል ሊያስብ እኔ የልጆች እናት ነኝ። ህፃኗን እያጠባው ትንሽ ህፃን 6 ወር ህፃኗን ትቼ የመጣሁት እኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱን ሊሰራ አይደለም። ለእናንተ 10 እጅ ያው በድያለሁ። ተውት። ይሄን ነው የምንፈልገው። ቴንክ ዩ በቃ ማነው ስምሽ ማነው? ስምኩሬ ወገሬ ዲልገሬ ነው ስሙ። ዲልገሬ ማለት akkasi hordoftoota fi kabajamtoota koo ani kanumaa obboleewwan kootiifillee dhaamsi nahni qabu jiraate wanti biyyi jirru yookaan biyyi jirtan kun biyya namaa ta'uu baraati. Biyya namaa keessallee biyya eessa yoo jiraatan bakka feete yoo jiraatte lafa jiraatte bakkuma feete jiraattu Itoophiyaa jiraatte Ameerikaa jiraatte amantii namaan tuqina. Akkasi hordoftoota fi kabajamtoota koo wallaahi of eeggannoo godha. Ijoolleen keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan sirriitti of eeggannoo godha. Waan namaa keessa hin seenina. Nutuu biyya isaanii dhaqnee biyya isaaniirra jiraannee jarri nu barbaachan dhufne nutu barbaacha biyya isaanii dhufee nutu waa barbaaduu dhufe. Kanaafuu waan barbaacha dhufne san dalagannee hojjejjiirree galuudha malee waan namaa gaadaa namaa keessa seenanii waan namaa fuudhanii booda rakkoo cimaa keessa galuun rakkoodha. Akkasi
wallahi hedduu nama dhibaa rabbiin isinaa eegu keessattuu ijoolleen meediyaa kana guddifachuu waan argee waraabdan waraabuudhaan dura maalan waraabaa maalifan waraabaa jedhaa yaada ilmi namaa irra qofaa jiraachuu osoo hin taane boruufillee yaaduu qaba akkas wallah rabbiin isinaa gargaaru rabbi isinaa eegu amma fakkeenyaaf biyya namaa kana keessa biyya arabaa kana keessatti ijoolleen Itoophiyaa yeroo hunda amantii musliimaa kana arrabsitanii amantii musliimaa kana dhiibdanii sababa sanii wal qabatee arabni ijoollee baay'ee irraan rakkoo gahaa jirti jechuudha sababa nama tokkootiin foon tokko xannacha tokko foon baay'ee ajjeessa jedhe Oromoon akkasii waan ejjennu tokko yookaan waan goonu tokko maalan godhaa maalifan godhaa jedhanii yaaduu wayyaa siluma namni bahee nama arrabsu yookaan namni waa balleessu akkatti guddate akkatti biyyatti guddisa haadhaaf abbaarraa toletti manaa baha kanaafuu namalleen arrabsinaadha amantii namaarra hin tuqinaadha eega biyyaa baatanii yookaan immoo eega biyyaa baanee of jijjiirramnee galuudha malee wanta amantii namaatti nama buusu hin jiru mee maalumat singeelaa waa'uma amantii kana waa biraa fiyyuu lolaa ooltanii sanuma lolaan ooltanii miidiyaarra sanuma nama arrabsaan ooltanii wanti amantiin amantumaan maaltu walitti isin ga'e namni abbaan fedhe waan fedhetti amanu mirgasaa dimokiraasiidha amantii fi siyaasni tokko miti siyaasa seetanii kan kana deeggaraa san deeggaraa jettan amantiin immoo nulfaata akkasiin namni amantii ofii irratti lubbuu ofii dhabuu fedha malee lubbuu ofii kana kennee amantii hambifachuu edha malee amantii kennee lubbuu ofii hambifachuu nedu kan yaada kootti akkasi garuu immoo namni amantii koo yaa kabaju yoo jettanillee amantii namaa kana kabajuudha mee ijoollee musliimaa yookaan namni musliima ta'e amantii namaa arrabsu yookaan amantii kiristaanaa haa ta'u pheenxee haa ta'u waan fedhe haa ta'u amantii namaa arrabsu argitanii kanaafuu amantii namaa hin tuqina hin arrabsan ijoolleen musliimaa amantii namaa maaliif amantii ofii jaalatan ka amantii ofiitiif kabajaa qaban bootaa qabaniif jechuudha amantii ofiitiif kanaafuu amantii namaas hin tuqan eenyumtuu yoo namni nan tuqinoo jedhe bar nama san tuquu dhiisuudha qeerransi yoo namni dallansiise yookaan yoo namni arrabse yookaan namni waatti darbate achi ka'ee nama nyaata malee lafaa ka'ee nama nyaatu akkasii eessattiyyuu amantii keessan jabeeffachuu yaadadha amantii namaatillee kabaja ittiin amanina wanyutu amanaa jedhee isin kadhate gaafuufiin rabbiin isin fide isinuun dhuftani garummaa amantiin namaa hin tuqina rabbiin gaafa isin qajeelchee isin fide osoo namni isin waamin ofii keessanii dhuftan ijoollee baay'ee ofii dhufaara akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kuwan dhaamsi koo kanumaa yoo isinitti tole laayikii sabskiraayib sheerii godhaa koomantii barreessuu hin dagatinaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh